gara Taiwaanitti imaluun isaanii walqabatee Chaayinaan shaakala loltummaa gaggeessuu ta'uu isii beeksifte. Poolisiin gara Taiwaan yoo imaltu waan cimaa hordofsiisaa jechuun akeekachiisaa kan turte Chaayinaan naannawaa oddoolaa kanatti guyyoota 3 shaakala waraanaa akka gaggeessu turte himteerti. Taiwaan kanaaf dubbii kennuuf waraanni ishee of eeggannoo akka turuuf ajaja dabarsiteerti. Pirezidaantiin Taiwaan osoo poolisiin waliin wal hin argin dura kaabinee biyyattii waraana of eeggannoo akka dhaabbatu ajajjeetti. Kanaaf dursa Chaayinaan poolisii Taiwaanitti kan daawwatu yoo ta'u tarkaanfii waraanaa fudhachuuf ni dirqaman jechuudhaan akeekachiisuu isaanii ni yaadatama. Taiwaan maatii ishee akka bulchiinsa walabaatti ilaaltuun Chaayinaan garuu akka bulchiinsa ishee tokkotti lakkoofti. Barbaachisaa yoo ta'es humna Taiwaanitti dubbiftee qaama bulchiinsa ishee gochuun dura duubatti akka hin jenne kan dura himuun ishee ni yaadatama. Kanaaf kan Taiwaan Washington waliin michoomina cimsuudhaan Chaayinaa aarsaa jiru. Daawwannaa Peloosii Taiwaanitti taasiftee kana Chaayinaan cimsitee balaaleffattus aangoonni US kun garuu pirezidaantiin Taiwaan Tsai Ing-wen wajjin waliigalteerti. Peloosiin namoota siyaasaa Ameerikaa daran beekamaa kan keessaa waggoota 25 keessatti yeroo jalqabaaf Taiwaan kan daawwatan yommuu taatu jilli ishee san kana imale ifatti Ameerikaan oddoolawwan akka hin diigamne ifatti gochuuf jetti. Chaayinaan ammoo daawwannaa Peloosii kanaaf Ameerikaa gatii baafti jechuudhaan akeekichiftee jirti. Taiwaan kuni ofiin of bulchuu jirtu yoo taatu garuu Chaayinaan akka bulchiinsa ishee irraa cittee fi kan deebitee itti makamtu ilaalti. Waggoota 43 dura Ameerikaan hunda akka Taiwaan waliin ejjattu waadaa seente. Har'a ammoo jilli keenya waadaa Taiwaan akka hin ganneef galii san ifa gochuuf gara kana dhufne jedhanii addeen Peloosii seera walitti dhufeenya Taiwaan waliin eeruudhaan. Taiwaan waggoota dhiyoon asii Washington fi Beijing jidduu muddama fi holola ta'aa jirti. Ameerikaan imaammata Chaayinaa tokkoo fi ni kabajne. Mootummaan Chaayinaa takkichaa fi beekamtii kennuuf bu'uura walitti dhufeenya dippiloomaasii biyyoota lamaanii jidduutti. Taiwaan waliin osoo hin taane Beijing waliin walitti dhufeenya dippiloomaasii idilee qabu. Akkasumas oddoolotti wal'aansi walitti dhufeenya al-idilee cimaa qabdi. Kunis akka itti of ittistu meeshaa waraanaa Taiwaan gargaaruu dabalataa. Daawwannaa amma Peloosiin Taiwaanitti taasiftee kun Chaayinaadhaan akka mallattoo deeggarsaa gara biraatiin imaammatan. Addeen Peloosiin wayita pirezidaantii Taiwaan si'a waliin waajjira isaaniitti waliin arganitti Taiwaan dadammaqsituu ummatoota bilisummaa jalaatiin hundaa jechuu lalleefte. Itti dabaluunis addunyaan filannoo dimokiraasii fi abbaa hiriyummaa jidduutti argamti. Murteen Ameerikaa as Taiwaan keessatti dimokiraasii tiksuu akkuma cimetti itti fufaa jette. Haaluma kanaan wal fakkaatuun addee si'a walitti dhufeenya qaamoleen lamaan jidduu leellisuun Taiwaan shariika amanamtuu Ameerikaa ta'uu turte jedhan. Itti dabaluun Taiwaan doorsisni waraana itti yaadamee raawwatamuu muddata jira jedhan. Haa ta'u malee Taiwaan waan barbaachisu hunda gochuun dandeettii ofii ishee ittisuuf cimsachuu ni raawwattis jedhanii duree Taiwaan tun. Addee Peloosiin roobii har'aa gareewwan mirga namootaa fi falmiin akka wal argatu eegaman. Kun dursee itti aantuun afyaa'ii paarlamaa Taiwaan si'a Ching-chang waliin wal arganii turan. Akkuma xayyaarri addee Peloosii qibxata galgala Taiwaan qubateen jetteewwan waraana Chaayinaa
daangaa Taayiwaan keessatti galu miidiyaawwan mootummaa Chaayinaa gabaaseera. Taayiwaan gabaasaalee kanaan kan lolte haa ta'u malee booda keessa garuu xayyaaronni waraana Chaayinaa 20 ol qibxata zoonii ittisa qilleensa ishee keessatti galuu himte. Addeen Pelosiin Taayiwaan galanii sa'aatii tokko gidduu Chaayinaan torbaan kana keessa waraanni biyyattii leenjii waraanaa dhukaasa walitti qilleensaa fi galaanaan naannawaa Taayiwaan keessatti akka eegalan beeksifte. Kanaafuu dooniiwwan xayyaaronni naannoo jedhaman kana keessa